مال سوتاتي تبدو ولا سكيتي ماسيوي سياد يوسف عبدي خوغا guys شينا من شير ولي قد تبا هارو تي في بربرا مولين تبا جايبا توجه يعني انت كسرنا مرة شير قد تبني يقلوف ديما ديكا مراسبو تبني وان يقلوف زي شو قلت شوفي ده استيقظ بوجهه استيقظ خنوان دي أكسبت ما لي وام هذا كم برباجي سوى جرّاغاري دفع تبا هارو تي في تبا بربرا أما ساس ديرتي ميدا تريرا كونغو ميدا رتي تبني جايبا كيف موديما هندي خيسانو والبرانغا وليف الدبرسا تمني هارو ماياتي في بربرا مول أما ساعتي سدي في رتي تبا يقولوان ديمانيف نامه هدو برا والغا فيديو خرا وروتن دفي تبا خرا رتي أركمو دردبه بكجر تاني والله لو دد سليف نامه هدو برا ولينغا guys. Guys, got Tawatoni Haro Akuma Gartaniti trailing Kamu of Medara Rati Tatafiri Jirani Tamne Egalu of Deka Morasa to Fideka Shen Tanafu Jolen Haro Butun Sher Woligoda Bikujutanra Video Canada Wadada Tawatoni Haro Baranyan and Kotorin
akka ajaa'ibatiin tireelingii dalagaa jira. Itti aanee Zalaalamis, Museenis, Amaanu'eel taphattoonni haroo haala bareedaadhaan qophii irra jiranii tapha kana eegalchisuudhaaf harragaa Giddibii keessaa haroon naxibii 6 fi goolii 6 lammaffaadhaan marroo jirti. Giddibii keessaa tokkoffaan Xaanaa, lammaffaan Haroo, sadaffaan Barbaraa, afuraffaan immoo kilaba Barbaraa Mool ta'etu tana. Taphni eegaluudhaaf kilaboonni Barbaraa karaa meedaa seenaa jiran. Amma Haroonis akkuma agartanitti karaa meedaa seenuudhaaf tattaaffii irra jiran. Ijoollee kilaba Moolitti tuni Haroodha tunis. Ijoolleen Harootii fi kilabni Barbaraa tapha eegaluudhaaf qophii irra jiranii daqiiqaa muraasa tofeef taphni eegaluudhaaf karaa meedaa seenuuf hundi isaanii qophaa'anii qophii irra jiran. Taphni eegaluudhaaf Abdullaa Ziyaadii Qullooti taphataan urjii Haroo jechuudha. Urjiin Haroo hin qabdu sabaa quxirii Roolaandoo Haroomaayaatii mucaan tapha eegalchisuudhaaf itti aanee taphataan jabaan Gobaseenis ijoollee Haroo jechuudha. Karaa meedaa seenuudhaaf qophii irra jiranii. Asii eegalanisa as baanii wal godhanii egaa taphni eegaluudhaaf qophii irra jira. Akkuma agartanitti ijoolleen Haroo tapha eegaluudhaaf daqiiqaa muraasa toofii fi taphataan jabaan masmara jidduu Amaanu'eel
عندنا عتيلة فوتو على مسألة مناني مناني guys taphni amma eegaluudhaaf deeqaa muraasa toofee ijoolleen taphattoonni karaa meedaa kubbaa seenanii jiranii akkuma agartanitti ijoolleen kilaboonni barbaraatis meedaa seenanii qophiirra jiranii tapha eegalchisuudhaaf tapha duraa isaanii ta'u eegalchisuu deema ijoolleen harootis wal marii irratti jirti taphni eegaluudhaaf deeqaa muraasaatu eegalee daanyaan karaa meedaa seenee tapha eegalchisuudhaaf qophiirra jiran fakkaata akkuma agartanitti taphattoonni haroo ulee quxuriin ambaachoo itti aanee amaanuel deebee iskandar taphattoonni jidduu ammaas ordiin musee fi goobasee saazii itti aanee abdullaa fi zalaalam taphataa fuula duraati jechuudha taphni eegaluudhaaf kunuuti taphattoonni karaa meedaa qoqqoofamu kaasuu egaa taphni eegaluudhaaf taphattoonni karaa meedaa seenanii qophiirra jiranii egaa taphni eegalee jira akkuma agartanitti ijoolleen haroo kubbaa qabachuudhaaf tattaaffiirra jirti chaansuudhaan taphataan barbaraa tokko zalaalamiin miidhamee meedaa keessatti kufee jira taphni eegalamee jira tapha eegalchisee jira egaa taphataan barrenyaan haroo tapha eegalchisuudhaaf qophiirra jira akkuma agartee taphataan orjiin keeraa meedaa walakkaatti kubbaa gaddee orjiin kubbaan inni dhee qallaalumatti sabaa quxurii barbaraatiin qabamtee zalaalam karaa keessatti deemuudhaaf tattaaffii godhaa jira saaziin kubbaa lafatti qabee taphataadhaan barbaadaa jira museen saaziin ammaas kubbaa karaa keessatti dhee orjiin biratti orjiin kubbaa qallaalumatti duraa baddee kubbaa orjiin baddee karaa qallaalumatti qabamtee ol deebitee goobasee harka jirti kubbaan goobaseen karaa keessatti dhee goobaseen kasaa keessatti dhee asirra sabattiin haroo tokko kubbaa qabatee karaa keessatti deebisuudhaaf tattaaffii godhaa jira qallaalumatti kubbaan baddee karaa meedaa walakkaatti gad deebitee amma taphataan barbaraa kan meedaa walakkaa haraa quxuriin tokko kubbaa niin kannaaf jee qabamtee kubbaan ammallee quxurii kubbaan qallaalumatti silaafaat goolitti zaawwantu karaa alaabaatee jiraa jirti. Kubbaan karaa alaabaatee jirti amma barrenyaan haroo kubbaa eegalchisuudhaaf tattaaffiirra jira. Museen Amaanuel kubbaa eegalee jira. Amaanuel kubbaan inni eegale karaa keessatti saaziidhaan kubbaan
qallaan umatti saaziidhaan qabamte saazii Abdullahi Ziyaadee bira Abdullahi Ziyaadee dabruudhaaf irratti godhaa jira. Abdullahi Ziyaadee kan silaa dabru qallaan umatti 47tiin kubbaa karaa keessaatti gad deebise. Sabattiin haroo tokko kubbaa qallaan umatti gad deebise. Kubbaan inni balleesse Abdullahi. Egaa taphni kun akka laalutti ijoollee harootiin caalamtee argamu jira. Iskandar kubbaa keessatti dhoodhaaf quxuriin 20 takka taphataan haroo karaa keessatti dhee jira. Kubbaan inni dhee qal'aalumatti Musee bira faawuliin irratti dalagamtee kubbaan dhaabbatee jira. Ammaan tana taphataan Barrenyaan Barbaraa kubbaa eegalchisuudhaaf tattaaffiirra jira. Mee viidiyoo kana hundi keessanuu sheer godhaa namoota hedduu biraan ga'a. Ammas taphni 0-0 daqiiqaa 7 geenyee jira. Akkuma agartuutti taphni eegalamee kubbaan Amaanu'eeliin qaxxitaa kubbaan ol deebitee jirti. Iskandar kubbaa inni silaa dha'u faawuliin irratti hojjetamtee karaa kubbaan karaa hojii baatee jirti. Kubbaan silaa ol deebisu hojii baatee irratti dalagamtee jirti. Kubbaan qal'aalumatti simmiin quxuree harootiin mallee egaa ijoolleen haroo kubbaa qabattee taphachuudhaaf tattaaffii godhaa jirti. Taphataan Barbaraa tokko qal'aalumatti kubbaa dabarsee karaa keessatti dhe kubbaan inni dabarse kubbaa silaa quxuriin Barbaraa tokko haroo kubbaa silaa inni silaa duraa baddee karaa labaatee jirti. Barreenyaa haroo kubbaa eegalchisuudhaaf tattaaffiirra jira ammaan tana. Barreenyaan haroo saazii bira gadhiisee saaziin kubbaa qabatee dabarsuudhaaf xiratiirra jira. Saaziin kubbaan inni qabatee jira baddee mallee Amaanu'eeliin Iskandar bira faawulii Amaanu'eel irratti faawuliin 9 quxurii Barbaraa tokko hojjetee kubbaan dhaabbattee jirti. Faawulii dho'uudhaaf ijoollee haroo Baachoo kubbaa achumatti eegalchiisee kubbaan inni eegalchee Zalaalam bira. Zalaalam karaa Barreenyaa gad deebisee kubbaa silaa lafa qabatee taphatu gad deebisee Barreenyaa irratti taphachiisuudhaaf. Qal'aalumatti Barreenyaan inni mallee taphataan 17 quxuriin haroo tokko kubbaa qabatee Zalaalamiin kubbaan lafa qabamtee taphatamu jirti. Ordiin bira mallee kubbaan saazii bira kubbaan ammallee saazii irra baddee jirti. Barbaraan taphataan ammallee saazii kubbaa qabatee dabruudhaaf xirachii godhaa jira. Kubbaa ammallee Iskandar irra kubbaan Iskandar dabruudhaaf xirachii godhaa jira. Iskandar kubbaa silaa Iskandar taphatu faawuliin ordiin qal'aalumatti kubbaa qabatee Museen ammallee kubbaa dabruudhaaf tattaaffii godhu jira. Taphataan haroo irraa baddee kubbaan ammallee 7 quxuriin Barbaraa bira jirti. 7 quxuriin Barbaraa karaa keessatti xirachii godhaa jira. Gobaseen jala bu'ee Gobaseen qal'aalumatti kubbaa ol deebisee Musee bira Musee kubbaa dabarsuudhaaf xirachii godhaa jira. Musee Zalaalam bira gadhiisee Museen Zalaalam fuudhee karaa keessatti dabre Abdullahi Ziyaadee kubbaa jala kutee kubbaan silaa Zalaalam Abdullahi dura darbee irraa gabaabbattee qaxxitumatti taphataan Barbaraa tokko karaa alaa dha'ee jira. Ammaa 17tiin haroo tokko kubbaa dho'uudhaaf xirachii godhaa jira. 17tiin koornaa baasuudhaaf 17tiin haroo koornaa baasuudhaaf karaa keessatti deemaa jira. Egaa koornaan eegaluudhaaf karaa keessatti dho'umuudhaaf koornaan tapha harootiin argamtee dhaabbachuu jirti. Taphataan 17tiin haroo karaa keessatti dha'oo kubbaan qalxitaan inni dha'ee oofsaayitii duraa taatee jirti. Kubbaan Barbaraa biratti argamtee amma taphattoonni Barbaraa kubbaa eegaluudhaaf Barreenyaa Barbaraa kubbaa dho'uudhaaf tattaaffii godhaa jira. Barreenyaan Barbaraa kubbaa dha'ee kubbaa dho'uudhaaf tattaaffii godhaa jira. Barbaraan taphataan Barbaraa kubbaa inni dha'ee qaxxitumatti Museedhaan ol deebite ammallee kubbaan Ambaachoon karaa meedaa Barbaraatti ol deebitee jirti. Taphni akkuma haroodhaan caalamee argamutti itti fufee jira. Amma daqiiqaa
muraasa taphatanii jiran akka ta'u eegalee. Egaa kilabni kun middibiirraa natibii ja'a qabachuudhaan goolii 5 sadaffaadhaan marroo jira jechuudha. Haroon goolii 6 taphni ammas hara kutubii barbara tokko kubbaan karaa keessatti gaggeeffamu barbara kubbaan inni deebi'ee haroo ammallee taphni akkuma itti eegalamee jira. Ammallee barranyaan barbaraa karaa keessatti gadee qaxxitaa orjiin kubbaa qabamte orjiin dabarsuudhaaf tattaaffii godhaa jira. Orjiin Abdullahi Zaadee bira gadhiisee orjiin ammallee Musee bira kubbaan Museedhaan dhoomtee kubbaan asirraa sabatti yeroo obsaayitii seenee jira dura. Kubbaan sila inni Museen asirraa sabattiin haroo tokko jarjaree dura meedaa seenee na fakkaata. Kubbaan ammaas barbaraa harkatti argamti. Barbaraa keessatti ga'ee jira. Egaa kubbaa ambaachoo eegalee ammaas karaa keessatti dhoodhaaf tattaaffii godhaa jira. Kubbaan ambaachoo saazii bira saazii lafa qabee taphachuudhaaf xiratii godhee qallaan irratti hijjiin kubbaan karaa harka alaa duraa baatee jirti. Gobaseen ijji eegalchisuudhaaf Gobaseen ijji eegalchise. Gobaseen ijjiin inni eegalchise qaxxituma duraa gad deebitee ambaachoo kubbaa qabachuudhaaf tattaaffii godhaa jira. Kubbaan silaadoo wajjii faawulii argachuudhaan ijoolleen barbaraa jechuudha. Tapha eegalchisuudhaaf tattaaffii jiranii. Taate sagalee isiniif ol kaasnaa. Sababni innis waan malee dhaabbanneef na fakkaata. Taphattoonni barbaraa tapha eegalchisanii kubbaan inni ambaachoo karaa keessatti deemtee jirti. Egaa sabattiin barbaraa tokko deebi'uudhaaf Gobasee bira taphachuu godhaa jira. Gobaseen jala bu'ee tattaaffii godhu jira. Kubbaan inni faawulii Zalaalam irratti hojjetamte. Faawulii ijoolleen haroo faawulii harkattee jirti ammaan tana. Ambaachoo faawulii inni harkatee dho'uudhaaf tattaaffiirra jira. Egaa Museedhaan argamte. Museen Zalaalam kubbaa dabruudhaaf tattaaffiirra jira. Ammaas kubbaan karaa meedaa walakkaatti gad deebitee qaxxituma. Kubbaan sila 6 quxuriin barbaraa tokko niin dabra jee tattaaffii godhee iskuudhaan qaxxitaa kubbaan faawulii irratti iskuu irratti hojjetamtee ol deebitee jirti. Ammaas Iskandar kubbaan ijoolleen barbaraa kubbaa harkatti ijji baasuudhaaf tattaaffiirra jirti ammaan tana. Egaa taphni akkuma itti fufeetti jira. Amma ijoolleen haroo ijji baasuudhaaf tattaaffiirra jirti. Amma akkuma agarsiistu ijoolleen Museen kubbaa qabatee karaa keessatti deebisee jira. Zalaalam kubbaa qabachuudhaaf tattaaffii godhaa jira. Kubbaan sila Zalaalam harkatu ijji harkatee Zalaalam amma Gobaseen ijji baasuudhaaf tattaaffiirra jira. Gobaseen ijji eegalchise. Zalaalam ammaas kubbaa karaa meedaa walakkaatti gadee Zalaalam kubbaan inni duraa baddee ambaachoon ol deebitee ambaachoo kubbaan ammallee ijoollee barbaraatiin haroon taphaan caalamtee harkamtee jirti. Ijoolleen barbaraa jechuudha kubbaa lafa qabattee taphachuu jirti. Ijoolleen harootis akkasumatti ijoolleen kubbaa lafa qabanna jennee tattaaffii godhu jiranii kubbaan ammallee hin harkamnee fi 6 quxuriin barbaraa kubbaa masmara bitaachatiin qabate egaa kubbaan inni silaadoo amaaleen karaa keessatti gaddeemtee jirti. Abdullahi Zaadee kubbaa buusee kubbaa dabruudhaaf tattaaffii godhaa jira. Abdullahi Zaadee kubbaa dabree kubbaan qaxxitaa urjiin bira gaddeemte. Kubbaan silaa kubbaan ammallee Abdullahi harka jirti. Kubbaan Abdullahi dabruudhaaf tattaaffii godhaa jira. Kubbaan akka ajaa'ibatti Abdurraan dabree kubbaan duraa baddee jirti. Taphataan
saazii miidhamee meedaa keessa rafu jiran fakkaata. Waan argutti taphataan asir quxurii haroo jechuudha. Fuula gudaatiin itti dhufee fuularra dhumeen fakkaata kan laaluti. Fuula if qabaa jira. Saaziin taphee eegalchiisee jira. Gudaatiin sassalphoodhaan iskuu qaxxituu kubbaa deebisee maas. Kubbaan 6 quxurii barbaraatiin karaa meedaa walakkaatti gadi deemtee jirti. 6 quxurii barbaraatiin kubbaa sila 6 quxuriin haroo 6 quxuriin barbaraa argatu kubbaan Amanuel balleessa karaa kornaa gabbaasee jira. Namni kanni eegalamee dhufee jira. Museen kubbaa qabatee karaa Museen dabruudhaaf xiratii godhaa jira. Museen ammallee kubbaa oofaa jira. Ijoolleen haroo akka agarrutti kubbaa lafa qabdee taphachuudhaaf xiratii godhaa jiranii. Museen kubbaan illee galchiisee maas asirraa sabatti haroo tokkoon dabruudhaaf tattaaffii godhaa jira. Abdullaahi ammaas Abdullaahi Ziyaadee kubbaa dabre. Kubbaan Abdullaahi Ziyaadee dabre kornaa harkatee jira. Abdullaahi Ziyaadee niin dabre jechuudhaan saaziin duratti ol dha'ee tapha dheengaddaa egaa kilaba xaanaa hojii taphanne irratti jechuudha. Saaziin kilaba sana irratti waan hin argaminiif na fakkaata. Har'a taphataan keenya asir quxuriin karaa meedaa seenee jira. Taphni egaa akkuma itti fufeetti jira. Ifamaa hojjetamee wal qixxeessinee jirti. Ammaas 15 quxuriin Zalaalam kubbaa dabruudhaaf tattaaffii godhee taphataan barbaraa kubbaa eegalchisuudhaaf qophiirra jira. Ammaas Siman quxuriin barbaraa kubbaa qabatee karaa meedaa walakkaatti gad deemuudhaaf tattaaffii godha. 7 quxurii bira gobasee jira. Gobasee dabruudhaaf kubbaa sabaatti barbaraa tokko kubbaa ni dhee 6 quxurii irratti zirree jechuudha. Kubbaan qaxxituma karaa isaatiin qotaataramtee ammaas taphachuu jiranii. Tapha kana akka ilaallutti ijoolleen haroo akkuma guututti dhaabbata. Kubbaa bareedinaan ni qabananii bishaan bareedinaan hiiqannaa kubbaa salphaa fakkaatu karaa goolitti zabbanee kanneen eegalee jira. Ammas kanneen tattaaffii godhaa jira. Taphni eegaluudhaaf tattaaffiirra jira. Ijoolleen haroo kubbaa eegalchiiste ordiin bira ordiin dabruudhaaf tattaaffii godhaa jira. Ordiin qaxxituma dabre. Abdullaahi dabre. Abdullaahi tattaaffii godhee Abdullaahi kubbaan inni dabre asirra sabaatti haroo biraan gad deebite. Saazii bira ammallee Zalaalam kubbaa qalxiixaa sila karaa goolii qayyaruu kubbaa salphoo dhoodhaaf kubbaan qabamtee jirti. Barrenyaan barbaraa qallaalumatti kubbaa qabatee tapha eegalchiisee jira. Barrenyaan barbaraa jechuudha kubbaa dhoodhaaf tattaaffii godhu jira. Ammas Museen Ambaachoo kubbaa kan lafa qabee taphachuudhaaf tattaaffii godhu. Faawuliin Ambaachoo irratti hojjetamtee jirti. Ambaachoo meedaa keessa ciisee jira. Tapha daanyaan tapha dhaabsee jira. Amanuel tapha faawulii harkaan isaan eegalchiisuudhaaf tattaaffiirra jira. Amanuel kubbaa dhoodhaaf tattaaffii jira. ታችን ይከለክላል እዛ ጋር ብትሆኑ ታችን ይከለክላል ቆረነ ለመሆኑ ኤጋ አማስ ታሚ በርበራ አማስ እንኳን እንዲህ ጎሴዳ ከራከሰቲ ሳዚ ኩባ ለፈቀ ቤተበቹ ዳፍተ ታፊ ጎዳ ጀረ ሳዚ አማስ ሙሴ ቢራ ኩባን ሙሴዳን ሳዚ ቢራ ሳዚ ሀራ ኦሪጂናልስ ዲምስ ጀ ኩባ በለይሰ ታባታን ዘጠኝ ቁጥር ኩባ ነሚዶ ተመከራ አላ አስባት
Chile. Chica se cae. Egaa dhiifama hojii kaameeraa sirreessuudhaaf iddoo qayyeerannee akka likkitti isinii mul'atu. Taphni akkuma itti fufeetti jira. Taphataan jidduu barbaraa tokko kubbaa inni dhee mucaan obsaayitii jala kubbaan karaa alaabaatii jirti. Taphni akkuma itti fufeetti jira. Ammaan tana taphni kilabni barbaraa takkaa fi zeerootti kilaba haroo injifachaa jira. Taphni ijoollee harootiin iskandariif hojii baasuudhaaf ammaan tana tattaafirra jira. Iskun karaa miidhaa walakkaatti kubbaa gaddisee kubbaan inni gaddisee haraa qotirrii barbaraatiin dhoomuudhaaf kubbaan ixitumatti Amaanu'eeliin qabamtee Amaanu'eel duraa karaa miidhaa walakkaatti gaddeebisee jira. Zalaalam kubbaa lafa qabee taphachuu jira. Xirachii godhaa jira. Ammallee Musee bira. Ammas Zalaalam kubbaan silaa inni qabatu balleesse. Gobaseen kubbaa lafatti qabee tattaaffii godhu. Ammas Musee. Ammas Sazii. Ordiin bira kubbaan karaa keessatti dhee. Kubbaan ordii dhee qaxxituma gaddeebite karaa miidhaa walakkaa. Ammas Sazii bira kubbaan silaa inni dhee faawulii harkatti ijoolleen haroo 17 quturiin haroo tokko miidhamee karaa miidhaa keessatti kofee jira. Taphni takkaa fi zeerootti kilabni barbaraa injifachaa jira. Takkaa fi zeerootti haroon marraamaa jirti. Egaa taphni akkuma itti fufee jira. Amma ijoolleen haroo faawulii harkattee ordiin faawulii dhoodhaaf tattaafirra jira. Taphni akka agartutti ijoollee kilaba barbaraatiin likitti lafa qabanii taphachuu jiran. Ijoolleen harootis akkasumas lafatti qabdee kubbaa likitti taphachuudha karaa goolitti qayyaruudhaaf tattaaffii godhaa jirti. Kubbaa amma ordiin takka Museen dhoodhaaf wal cinaa dhaabbatanii haasawaa jiranii. Ordiin akkana laaluu dhaabbatee jira. Museen kubbaa tana dhoodhaaf. Kubbaa tana ordiin dhoodee mana fakkaatti isaan lamaanuu naaf hin galle. Museen kubbaa dhee jira karaa miidhaa walakkaatti. Kubbaa Museen dhee obsaayid duraa taate. Kubbaa silaa Museen dhee Abdullaan harkatee Abdullaan obsaayidii waa xiqqishootti seenee jira. Taphni ammaas eegaluudhaaf tattaafirra jira. Akkaan harkotti gaa taphataan haroo jechuudha. Joon qayyaramuudhaaf beenchirraa ka'ee qaama ho'ifachuudha tattaafirra jira. Kilabni haroo Maamadiin akkaan laalutti taphataa jidduu kana qayyaruudhaaf tattaafirra jiran fakkaata. Kilabni barbaraa tapha eegalchise. Taphni isaan eegalan qaxxitumatti kubbaan karaa alaabaatii jirti jechuudha. Barrenyaan kubbaa qal'aalumatti qabatee. Barrenyaan karaa miidhaa walakkaatti dhee kubbaan inni dhee Museedhaan qaxxituma qabamte. Kubbaan silaa inni dhee Ambaachoon qabamtee argamtee jirti. Ambaachoo Museen kubbaa tana dhoodhaaf tattaafirra jira. Museen dhiisee kutee Ambaachoo ammaan tana kubbaa tana ni dhaa jechuudhaan Amaanu'eel kubbaa eegalchise. Kubbaan inni eegalchise Zoolaa bira. Kubbaan 17 harootiin ammallee qabamtee argamtee jirti. 17 haree Zalaalam bira. Zalaalam kubbaa dabruudhaaf tattaafachaa godhaa jira. Zalaalam namaan barbaadaa jira. Zalaalam kubbaan inni dhee qaxxituma 7 barbaraa tokko lafa qabatee eegalchisee jira tapha. Ammallee 9 quturiin 7 haroo fiigichaan gubasee caalee argamee jira. Ammallee gubaseen jala bu'ee jira. Barrenyaan haroo qaxxituma tapha qabatee jira. Museen kubbaa karaa keessaatti dhoodha tattaafirra jira. Egaa kan laalutti tapha kana ijoolleen harootis kubbaa lafa qabdee taphachuudhaaf tattaafirra jirti. Ijoolleen barbaraatis kilabni barbaraatis akkasuma taphni kun takkaa fi zeerootti kubbaan haroo marraamaa jirti.
akkuma agartanitti jaalal tapha kana akkuma laalaa jirutti taphni akka ajaa'ibaatti gaggeeffamaa jira. Ijoolleen Harootis naquudhaaf tattaaffiirra jirti. Ijoolleen kilaba Barbaraatis naquudhaaf isaan lamaanuu hedduu kubbaa lafa qabatanii taphachaa jiran kilaboonni lamaanuu jechuudha. Kilabni kun ka naxibii 6 sadaffaarra jira. Kilabni Haroo ammaan tana sadaffaarratti gabboona fakkaata goolii takkaan. Ammas taphni qaxxita kubbaan silaa naqamtu Amanuel dura balleessee karaa keessatti saazii bira saaziin dabruudhaaf irratti godhaa jira. Ordiin bira ordiin dabre ordiin kubbaa silaa dabru ulee quxurii tokko kubbaa balleessee karaa ijji dura baatee jirti. Ordiin kubbaa eegalchiise Abdullahi Ziyaadee bira. Abdullahi kubbaa silaa harkatu kubbaan Amanuel qabamtee Musee malleeskii bira. Baal lafa qabamtee harkamtee jirti Haroodhaan. Ijoolleen Haroo kubbaa taphattee Musee namallee iskuu bira. Iskuun karaa meedaa walakkaatti kubbaa gadhee 17 karaa keessatti Abdullahi Ziyaadee kubbaa qabatee karaa fiiguu jira. Abdullahi Ziyaadee dabruudhaaf tarachii godhaa jira. Abdullahi Ziyaadee dabre. Abdullahi Ziyaadee kakaafi zeerootti Haroon goolii ajaa'ibaa tana naqatee goolii naqatee jirti. 7 quxuriin Haroo jechuudha. Takkaafi takkatti Haroon goolii ajaa'ibaa takka qaxxitaa biqaa kubbaan silaa saazii dura kaa'ee 17 quxuriin Haroo Abdullaa duratti silafee Abdullaan qaxxituma goolii ajaa'ibaa tana itti galchee jira. Haroon takkaafi Barbaraan takkatti kilabni deemaa jira jechuudha. Ijoolleen Haroo kubbaa lafa qabdee taphattee xirachii godhaa jirti. Daggaafiin Harootis akkuma agartanitti gammachuu ishee haala kanaan ibsachaa jirti. Ijoolleen Haroo kubbaa lafa qabattee goolii takkaa fi takkatti taphni gaggeeffamaa jira. Ammaas egaa taphni akkuma itti fufeetti jira. Abdullahi Ziyaadee ammaas dabruudhaaf xirachii godhaa jira. Kubbaan dabartee 7 quxuriin kubbaan Amanuel qaxxitaa gad deebitee jirti. Faawuliin Amanuel faawuliin irratti hojjetee Amanuel miidhaa keessa rafee harka ol qabaa jira. Faawuliin Amanuel irratti hojjetamtee jirti. Ijoolleen Haroo kubbaa lafa qabdee taphattee takkaa fi takkatti taphni gaggeeffamaa jira. Egaa akkuma agartanitti taphni takkaa fi takkatti gaggeeffamaa jira. Ambaachoo daanyaan kubbaa afuufee waan tapha dhaabeef bishaan dhugaa jira deeqaa muraasa jechuudha. Taphattoonni karaa kochii Maammadee Tesiyaanii gorsa fudhachaa jiranii. Tapha kana bishaan dhugaadhaaf deeqaa muraasa daanyaan hayyameefii jira. Waan qilleensi direedhaa waa xiqqishoo oowwa qabuufi Abdullahi Ziyaadee waan nama ajaa'ibsiisu kubbaa tana taphattoota lama akka ajaa'ibaatti dabree 7 quxuriin Haroo jechuudha. Goolii ajaa'ibaa tana meedaa irratti naqee jira. Goolii tana takkaa fi takkatti taphni gaggeeffamaa jira. Akka agartanitti 7 quxuriin taphataan urjii taphataan Haroon qabdu jechuudha. Akkuma agartutti beenchonni keenyaas haala ta'anii gammachuu isaanii haala kanaan ibsachaa jiranii. Ammaas taphni eegaluudhaaf taphattoonni karaa bishaan raftii fudhatanii bishaan dhuganii karaa meedaatti taphni eegaluudhaaf tattaaffiirra jiranii. Tapha kana akka ilaallutti isaan lamaanuu tapha ajaa'ibaa taphachaa jiran. Kilabni Barbaraatis kubbaa lafatti qabee taphachaa jira. Ijoolleen Harootis ajaa'ibaan kubbaa lafatti qabanii taphachuudhaaf tattaaffiirra godhanii jiranii. Hedduu waan ajaa'iba nama ta'u taphataan jabaan jechuudha. Ammallee irra deebiitiin isin hima. Taphataan jabaan Abdullahi Ziyaadee qallaalumatti goolii ajaa'ibaa kana marabaan tuqee jira. Egaa taphni bareenya Haroo biraan eegalamuudhaaf tattaaffiirra jira. Akkuma agartanitti taphattoonni lama qaama uffachuu jiran ijoolleen Haroo jechuudha. Joo fi Zoolaan seenuudhaaf ammaas taphni eegalee Amanueliin kubbaan dhoomte. Kubbaan ammallee iskuu Abdullahi Ziyaadee kubbaa qabachuudhaaf xiratiirra jira. Kubbaan Abdullahi Ziyaadee qabate ammallee iskuudhaan gad deebite. Iskuun kubbaan ijoollee kilaba Barbaraa ijji harkattee ijji baasuudhaaf xiratiirra jirti. Kubbaan isaan harkatan ammaas ijji ijoolleen Barbaraa deebii harkattee jirti. 3 quxuriin Barbaraa tokko ijji baasuudhaaf xiratii godhaa jira.
waan ajaa'iba nama ta'u tapha kana gaa haala bareedaan taphni gaggeeffamaa jira. Museen kubbaa inni qabatee teestaadhaan deebisee karaa keessatti Zalaalam ammallee kubbaa qabatee Zalaalam Museen kubbaa karaa keessatti dhoodhaaf Abdullahi bira kubbaan Abdullahi dura dhiyaattee jirti. Kubbaan Abdullahi bira dabre kubbaan silaa inni dhootee silaa Barranyaa bira dabrtee karaa alaa duraa baatee jirti. Illee taphni akkuma itti fufeetti jira. Barranyaan Barbara taphee galchisuudhaaf kubbaa lafa qabee jira. Asraandiin Barbaraa tokko kubbaa karaa keessatti dhoodhaaf xiratii godhaa jira. Ammas taphni eegalame. Kubbaan qallaalumatti kubbaan inni dhee karaa alaa duraa baatee jirti. Barranyaan kubbaan inni dhee asraa sabaa qoxoriin haroo tokko qallaalumatti kubbaa qabatee itti mokoree kubbaan karaa alaa duraa baatee jirti. Barranyaan Barbaraa kubbaa eegaluudhaaf ammallee tattaaffirra jira. Egaa taphni kun takkaa fi takkatti gaggeeffamu jira. Ambachoo kubbaa ol deebisee jira dura. Illee taphataan Simeen Quxurii Barbaraa tokko kubbaa dabarsuudhaaf Musee bira xiratii godhaa jira. Kubbaan inni dabarse Barranyaa Harootiin koornaa ofsaayitii duraa taatee kubbaan baatee jirti karaa alaa. Egaa Amaanuel kubbaa eegalchisuudhaaf tattaaffirra jira. Amaanuel kubbaa karaa keessatti dhee kubbaan Amaanuel dhee qaxxituma Musee bira dhufte. Museen karaa keessatti Musee egaa akkana kutti Museen ammallee dabruudhaaf faawuliin Musee irratti hojjetamtee jirti. Faawulii dhiifamaa hojii. Egaa maamiin kubbaa lafatti gabaa taphachaa jechaa jiranii ijoolleen haroo jechuudha taphaan caalamtee hirkamtee jirti. Amaanuel kubbaa eegalchise. Kubbaan Amaanuel eegalchise karaa meedaa walakkaatti gad deebitee jirti. 9 Quxuriin ammallee kubbaan ijoollee harooti. Kubbaan silaa isaan qabatan ijoolleen kilabni Barbaraa karaa alaa dhee itti baasisee jira. Egaa tapha kana yoo takkaa fi nu taate haroon gooliidhaan caaltee jechuudha. Middii biyya keessaa lammaffaadhaan tapha kana ni xumurti jechuudha. Tapha middii biyya kana itti aansuudhaan immoo ijoolleen kilaba Barbaraa jechuudha goolii 5 fi naxibii 7 sadaffaarra ni ta'anii jechuudha. Akkuma agartutti egaa Gobaseen ijji baasuudhaaf tattaaffiirra jira. Ijoolleen haroo ijji baasuudhaaf tattaaffiirra jirti. Gobaseen ijji darbuudhaaf tattaaffiirra jira. Goolii tana egaa goolii ajaa'ibaa tana urjiin haroo jechuudha. Taphataan jabaa sabaa Quxuriin Abdullahi Ziyaadee takkaa fi 0 marraamu jirru Abdullahi Ziyaadee itti naqee takkaa fi takka goonee jira. Ammallee faawulii ijoolleen haroo harkattee jirti. Gobaseen kubbaa eegalchisuudhaaf tattaaffiirra jira. Kubbaa Gobaseen dhoodhaaf. Gobaseen kubbaa karaa keessatti dhee kubbaan inni dhee abuddiin qabamte orjiin karaa keessatti ol dhee kubbaan orjiin dhee karaa alaa duraa baatee jirti. Taphataan 9 Quxurii haroo jechuudha. 9 Quxurii haroo Zoolaan qayyaramuudhaaf tattaaffiirra jira. Akkuma agartutti egaa taphni akkuma itti fufeetti jira. Ammas kubbaan inni dhee iskuudhaan karaa alaa baatee jirti. Barranyaan taffee Barranyaan haroo kubbaa taffee kubbaan silaa itti deebitee naqamtu Iskandar qaxxituma kubbaa karaa alaatti duraadhee ijji godhee jira. Ammas tapha eegalan taphni ammas ijji Quxuriin Barbaraa tokko kubbaa eegalchisuudhaaf tattaaffiirra jira. Kubbaan ammallee ijoolleen haroo egaa Amaanuel kubbaa eegalchisuudhaaf tattaaffiirra jira. Amaanuel karaa keessatti dhee kubbaan Amaanuel dhee Museedhaan qabamtee karaa meedaa walakkaarra jirti. Ammallee faawuliin Musee irratti hojjetamtee jirti. Iskuun kubbaa faawuliin Amaanuel irratti hojjetamtee Amaanuel kubbaa eegalchisuudhaaf taphni ammallee Amaanuel kubbaa dhoodhaaf. Amaanuel kubbaa karaa keessatti dhee kubbaan Amaanuel dhee Abdullahi Ziyaadeetiif paas godhe jechuudhaan kubbaan qaxxitaa Barranyaa Barbaraatiin qabamtee karaa keessatti gad deebitee jirti. Ammallee sabaa Quxuriin Gobaseen kubbaa
baasuudhaaf tattaaffii godhaa jira. Kubbaan karaa alaa duraa baatee jirti. Alaa ajaa'ibaatiin gobasee kubbaa silaa qabatee taphachuu danda'u. Ijji fayyadamuu fadhee na fakkaata. Kubbaa ijji baasisee ijji harkatee jira. Ballee gobaseen ijji eegalchisee Zalaalam darbuudhaaf itti fudhatee jira. Zalaalam taphataadhaan barbaadu jira kubbaa. Kubbaa Zalaalam argatee gobaseen kubbaa silaa lafa qabatee taphatee ariifa ture kubbaa dhee karaa alaatti baasee jira. Egaa sammuu bilchaateen sammuu ajaa'ibaatiin jechuudha gobaseen haala bareedaadhaan sabaatti barbaraasan qoxaaxaree jabeessee qabee jiran fakkaata kan laaluchi sabaattiin isaan qaban san haala jabaadhaan gobaseedhaan qabamee argamee jira. Kubbaan ammallee karaa meedaa walakkaatti gad deebite. Kubbaan inni dhawee bitaachaarra jirti. Kubbaan qaxxitaa karaa meedaa walakkaatti gad deebite. Zalaalam kubbaa qaxxitaa duraa balleessee jira. Ammallee Zalaalam bira jirtu kubbaan. Zalaalam dabree jira. 17 quxuriin haroo tokko kubbaa taphataadhaan barbaadu jira. Kubbaa silaa inni silaa qabatee taphachiisuu danda'u duraa badee barreenyaan haroo kubbaa qaxxituma qabatee. Egaa kubbaa tana ijoolleen haroo lafatti qabdee taphachuudhaaf mokorri irra jirti. Ammas kubbaan eegalamtee karaa meedaa walakkaatti saaziin kubbaa dabruudhaaf xiratii godhaa jira. Kubbaan orjiin harka jirti. Orjiin karaa iskuu gad deebisee. Musee kubbaan orjiin dabre mallee duraa baddee kubbaan balleessanii kubbaa jiranii. Museen kubbaa dabruudhaaf xiratii godhaa jira. Orjiin kubbaan silaa orjiin dhee mallee qabamtee gad deebitee jirti. Kubbaan saaziidhaan caalamtee argamtee jirti. Saaziin karaa meedaa walakkaatti dho'uudhaaf xiratii godhaa jira. Zalaalam Musee kubbaa Museen Abdullahi Ziyadee biratti hin dabre jee qallaatti duraa qabamtee karaa meedaa walakkaatti gad deebitee jirti. Ambaachoo karaa meedaa walakkaatti ol dabruudhaaf xiratii godhaa jira. 17 quxuriin ammas Abdullahi Ziyadee kubbaan inni silaa dho'u shutii dhabdee barreenyaan qallaalumatti kubbaa san qabate. Kubbaa tana Abdullahi Ziyadee irraa fixee ture. Kubbaa 17 quxuriin haroo biratti as dhee qaxxituma Abdullahi Ziyadee bira dhufte. Abdullahi Ziyadee karaa gooliitiin qayyaree barreenyaan qaxxituma duraa qabate. Ammallee ambaachoo kubbaa karaa meedaa walakkaatti deemsa jee karaa ijji duraa boodhaaf xiratii godhe. Museen qaxxituma kubbaa qabate. Faawulii ijoollee egaa taphni kun akkuma itti fufeetti jira. Ijoolleen haroo faawulii harkattee Amaanu'eel tapha eegalchisuudhaaf tattaaffiirra jira. Gobaseen qayyaramee 9 quxurii Zoolaan karaa meedaa gaseenee jira. 3-4 godhee Maammadeen akkana fakkaatutti jidduurri heddummeeffachuu jira. Jidduurri taphattoota heddummeessu jira. Taphataan egaa taphni akkuma itti fufeetti jira. Ammas kilabni Barbaraa kubbaa gadhee kubbaan ijoollee harootiin caalamtee ol deebitee jirti. Ammallee Museen kubbaa qabatee taphataafii godhu jira. Museen karaa keessaatti ammas Abdullahi Ziyadee dabruudhaaf xiratii godhaa jira. Kubbaan sila Abdullahi Ziyadeen hin dabarse jee irratti baddee jirti. Gaa akka ajaa'iba na taatuuf taphata Abdullahi qabuudhaaf ijoolleen xiratii godhaa jirti. Gisee Abdullahi kubbaa qabate ijoolleen haroo lafaa kaatee isa laalti. Waan ajaa'iba nama ta'u keessa jechuudha. Waan yoo kubbaa harkate hedduu si gammachiisa bakka kubbaa san takkaan ni mokkora takka karaa alaattidha jechuudha. Kubbaa tana Amaanu'eel faawuliin Amaanu'eel irratti hojjetamtee Amaanu'eel meedaa keessa rafaa jira. Egaa tapha kana ajaa'iba waan sittoo jechuudha. Ijoolleen kilabni Barbaraa jechuudha. Abdullahi Ziyadee irratti xiratii godhanii isa qabaa jechaa jira. Mucaan haala bareedaadhaan dabruudhaaf xiratii godhaa ture. Waan ajaa'iba namatti goolii takka chaansii lama harkatee goolii takka naqee goolii takka immoo duraa badde. Giseenni kubbaa qabatee bakka naquu takka karaa alaa dhoodha wanti akkaan laalutti jechuudha.
Egaa ijoolleen barbara faawulii harkatti karaa keessatti dhoodhaaf xiratii godhaa jirti. Ijoolleen araa quxireen barbaraa tokko dhoodhaaf karaa keessatti xiratii godhaa jirti. Egaa 6 quxireen kubbaan silaa inni dhoo hangachuun karaa alaa duraa baatee jirti. Egaa arbaan quxiriin barbaraa tokkoo fi 7 quxiriin haroo tokko hedduu walitti deddeeffachuu jiran akka ilaalutti ammas taphni eegalee jira. Kubbaan inni eegalee orjiiniin karaa meedaa walakkaatti deebitee jirti. Ammallee orjiiniin ijji harkatanii jiran ijoolleen kilaba barbaraa jechuudha. Kilabni barbaraa ijji eegalchiise. Kubbaan ammallee kubbaan karaa alaa baatee jirti. Ijoolleen kilabni barbaraa kubbaa harkatanii ijji baafachuudhaaf tattaaffirra jiran. Kilabni barbaraa tapha eegalchisuudhaaf tattaaffirra jira. Ammas Museen dabruudhaaf tattaaffirra jira. Museen taphataan barbaadu jira kubbaa tana. Museen dabree qaxxituma namoota lama jidduudhaaf. Ammallee Museen karaa keessatti dhee Abdullahi Ziyaadeetiin barranyaan dabruudhaaf xirratti godhaa jira. Barranyaan qaxxituma kubbaa qabatee karaa masmaraa gaddeeffatee kubbaa qabatee araa quxiriin barbaraa kubbaa taphachuudhaaf tattaaffirra jira. Ammas ulee quxirii barbaraatiin kubbaan karaa keessatti gaddoomtee kubbaan karaa alaa baatee jirti. Dhiifa waa hojii sagalee karatti isinirraa mureetiin ture. Taphni ammallee akkuma itti fufeetti jira. 7 quxiriin barbaraa tokko karaa keessatti dhoodhaaf kubbaa xirratti godhaa jira. Ammas 7 quxiriin dabree zoolaa 7 quxiriin dabruudhaaf xirratti godhaa. 7 quxiriin kubbaa silaa dabrutu zoolaan kubbaa ijji dura baasisee jira. Taphni akkuma itti fufeetti jira. Haroon takka kilabni barbaraa takka. Egaa haroon yoo tapha kana achaadhaan kan xumurtu taate haroon lama taate lammaffaa taate ni xumurti. Kilabni barbaraa sadaffaadhaan xumuraa jechuudha. Miti biyya keessaa lammaffaa taanii ni xumuraa kan ilaalutti. Egaa yoo haroon kan injifatu taate qabxii 9 takkaffaa irratti ol baanaa jechuudha. Ammas taphni Abdullahi Ziyaadeetiin kubbaa qabamee harkamee jira. Ijoolleen barbaraa kilaba duuba deebisanii taphachuuf xiratii godhaa jiranii qaxxituma barranyaan haroo kubbaa qabatee jira. Barranyaan haroo kubbaa karaa keessatti dhee kubbaan inni dhee qaxxituma karaa meedaa walakkaatti gaddeebite. Ammallee isaasiin Musee Zalaalam dabruudhaaf xiratii godhaa jira. Zalaalam Museen kubbaa taphataadhaan barbaadu jira. Ammallee Zalaalam caalamee argamee jira. Egaa faawulii ijoolleen kilaba barbaraa harkattee jirti. Zoolaan 7 quxirii barbaraa irratti faawulii ajaa'ibaa takka hojjete. 7 quxiriin daanyaa dubbisaa jira akkaan argutti. Ijoolleen kilabni barbaraa faawulii harkattee eegalchisuudhaaf tattaaffirra jira. Egaa tapha kanagaa ijoolleen haroo kubbaa lafa qabdee taphachuudhaaf xirratti jirti. 5 quxiriin barbaraa tokko kubbaa baasuudhaaf tattaaffirra jira. 5 quxiriin karaa keessatti gadhee kubbaan inni dhee qaxxituma barranyaan angilii biraan kubbaan karaa alaatti baatee jirti. Kubbaan karaa alaa baatee jirti. Kubbaa eegalchiisee barranyaan haroo Amaanu'eel kubbaa dhoodhaaf tattaaffirra jira. Amaanu'eel kubbaa dhee 17 quxiriin haroo tokko kubbaa silaa harkatu duraa baddee jirti. Qaxxituma 6 quxiriin egaa taphni akkuma itti fufeetti jira. Amma faawulii ijoolleen haroo faawulii hojjettee ijoollee kilabni barbaraa faawulii harkatanii faawulii baasuudhaaf tattaaffirra jiranii. Ijoolleen kilabni barbaraa masulee quxiriin haroo
takkatti ijoollee haroo irratti gooliin naqamtee jirti. Kubbaa ijoolleen haroo dhaabbattee haasoo jirti daanyaa wajjin. Kubbaan kun akkamii na fakkaatti ajaa'iba ijoolleen haroo waan dhaabbatteef. Lamaaf takkatti taphni gaggeeffamaa jira. Lamaaf takkatti taphni gaggeeffamaa jira. Ijoolleen kilaba Barbaraa qaxxituma goolii masmararraa harkattee karaa goolitti qayyartee jirti. Ijoolleen haroo tapha eegaltee jirti. Orjiin Amaanu'eel bira Musee kubbaa dabarsee Zoolaa bira Saazii Zalaalam kubbaa qabatee taphataadhaan barbaaduudhaaf xiratii godhaa jira. Ammallee Orjiin qaxxixa kubbaa Abdullahi Ziyaadee if dura balleessee jira. Karaa alaatti duraa baatee jirti kubbaan. Kubbaan ammallee taphataa kilaba Barbaraatiin harkamtee jirti. Amaanu'eel kubbaa qabachuudhaaf xiratii godhaa jira. Baranyaan dhufee kubbaa harkatee jira. Baranyaan kubbaa qabatee jira. Egaa tapha kana ijoolleen kilabni Barbaraa lamaa fi takkatti ijoollee haroo mo'achaa jira. Sabaa quturiin haroo dabruudhaaf tattaaffii godhaa jiru. Ammallee Abdullahi Ziyaadee kubbaa dabree jira. Abdullahi Ziyaadee dabruudhaaf xiratii godhu jira. Abdullahi Ziyaadee kubbaan inni dabree sabaa quturi asraa sabaa quturiin haroo obsaayitii keessaa gad deebi'ee kubbaa tana harkatee kubbaa sila Abdullahi Ziyaadee karaa keessaatti gadhee kubbaan qaxxituma obsaayit duraa taate amma kubbaan taphataan eegaluudhaaf tattaaffiirra jira. Ammallee kilabni Barbaraa kubbaa eegalchisuudhaaf eegalchisanii jiran kubbaan isaan eegalan Amaanu'eel karaa keessaatti deebite. Kubbaan ammallee kilaba Simin Quxurii Barbaraa tokko irra jirti. Kubbaa dabruudhaaf xiratii godhaa jira. Ammallee ijoolleen haroo kubbaa dabarte. Ijoolleen kilaba Barbaraa kubbaan qaxxituma Amaanu'eeliin karaa alaa baatee jirti. Museen faawuliin irratti hojjetamtee meedaa keessa ciisaa jira. Daanyaan amma harkee bubbisuu jira. Kubbaan ammallee galamtee hambaachuu Zoolaa bira. Zalaalam kubbaan sila Zoolaan kanneen Zalaalam hin baddee. Ammallee Zalaalam kubbaa sila Zalaalam karaa keessaatti dha'u kubbaan duraa baddee jirti. Ijoolleen haroo ijjii baasuudhaaf xiratiirra jirti. Zoolaa kubbaa eegalchisee Amaanu'eel taphataan barbaadu jira kubbaa kana eegalchisuudhaaf. Museen kubbaa qabatee jira. Musee karaa keessaatti ammallee Zalaalam bira. Zalaalam ol deemuudhaaf xiratii godhu jira. Zalaalam dabruudhaaf karaa meedaa ol akka ammallee kubbaan sila Zalaalam dhabu Saaziidhaan baddee jirti. Baranyaan haroo bira gaggeeffamuu jirti. Baranyaan kubbaa eegalee Iskandar Musee amma Zalaalam Zoolaa masmara bitaachaa irra deemu jiran kubbaa Zoolaan dhahee Abdullahi Ziyaadee bira turte kubbaan karaa alaa duraa baatee jirti. Kubbaa sila inni asraa sabaatti haroo biratti kubbaan qaxxituma karaa alaa duraa baate. Taphni lamaa fi takkatti haroon takka kilabni Barbaraa lama taphni gaggeeffamaa jira. Ammallee hin dhumne. Orjiin kubbaa qabatee jira. Orjiin karaa keessaatti egaa taphni ammallee eraftii hin baane daqiiqaa 43 irra geenye jira. Taphni ifamaa hojjetamni xumuramee daqiiqaa daanyaan qabatee jiru walirratti dhufe lamaa fi takkatti kilabni haroo marraamaa jira. Akka agartanitti egaa tapha kana silaa hariifa ture. Abdullahi Ziyaadee goolii ajaa'ibaa tana masmaraan arraan kutee karaa goolitti isaabsisee takkaa fi takka turanii eegas booda daqiiqaa 37 irratti taphataan kilaba Barbaraa tokko goolii ajaa'ibaa tokko naqanii lamaa fi takkatti taphni gaggeeffamee eraftii ba'anii jiran amma.
በአግባቡ ስራችን እየሰራን ስላለ ሁለቱም ኳስ ቤት በመሆኑ እስኪ እያወራው ቤት አኩል ኦን ዘ ታይም ከቤቱ ጋር ተንቀሳቀስ ኦቲ ሲቲሜ የመጀመሪያ ኳስ ቤት በመሆኑ ኳሱ ፓስ ተደርጎ ገባ። ሁለተኛው እዛ ቦታ ላይ መገኘት ኩባን ከቡቴዲ ፓስ በቃ ስራችን በአግባቡ እንሰራ እኮ ነው የገባን እንስራ በቃ መስራት ያለብን ነገር የሆነ ነገር በአጋጣሚ የተፈጠረ ነገር አለ። በርተን ስለዚህ ባዚ ኦኬ ኦኬ ዛሬ እዚህ ነው አንተ የምታስተካክለው ነገር የዚህ ቡድን ውጤት አጠላይ ጌታ በይ ነው Egaa guys taphni eegaluudhaaf daanyaan afuufee jira. Taphee galchisuudhaaf lamaa fi takkatti Haroomaayaan injifamaa jirti, moomaa jirti.
dhugaa ammas injifannoon teenyuma. Kan mau gudung gudung ni lah. Hah? Guys, rafti goda rafti ne galuudhaaf daqiiqaa muraasaa toofe daanyaa naaf ufaa jira taphee galchisuudhaaf. Amdi. Siamo. Kesini mana? Zoomii bicha dabalallee guys akka ajaa'ibatti mul'atami. Sagalee tana mee namni beektan dafa koomentii jala barreessaa. Sagalee tana namni beektan koomentii jala barreessaa osoo tamni ne galee dafa. Tamni ammallee itti fufee jira akkuma agartanitti kilaboonni harootis karaa meedaa seenanii jiranii kilabni barbaraatis meedaa seenanii tattaaffirra jiranii eegaluudhaaf. Egaa taphni kun lamaa fi takkatti ijoolleen kilaba barbaraa harootti lama neeqee argamtee jirti. Ijoolleen harootis takka Abdullahi Ziyaadeetiin goolii ajaa'ibaa sana naqatanii jiranii. Ammallee taphni akkuma itti fufeetti jira. Gooliin ijoolleen haroo tapha kana ni injifatti na fakkaate kan laalutti. Taphaan akka ajaa'ibatti ijoollee harootiin caalamanii argamanii jiran. Egaa dagaafiin harootis haala kanaan gammachuu ibsachuu jirti. Taphni eegaluudhaaf tattaaffirra jira. Egaa taphataan Haroomayaa Tuujiin karaa meedaa seenee jira. Egaa Tuujii beektanis yookaan qosaan isaa Baddaa jedhama na fakkaata. Baddaan takka laakaayii karaa bitaachaatiin seenee jira. Taphni eegalee saazii kubbaa qabatee karaa meedaa walakkaatti gad deebisee Zoolaa bira. Zoolaan kubbaa saazii biratti ammallee gadhiise. Ammallee ijoolleen haroo kubbaa lafa qabattee taphachuudhaaf tattaaffirra jirti. Amma 17 quxuriin ta'u ammallee Zalaalam bira. Zalaalam kubbaan Zalaalam dhee barranyaan qabatee jira. Zalaalam ammallee ijoolleen haroo mokorra ta'e jirti. Akkuma taphni eegaletti barranyaan barbaraa kubbaa qabatee jira. Zoomiin amma akkamii? Egaa taphni akkuma itti fufeetti jira. Irratti eegalanii Museen taphatee karaa keessatti kubbaan 17 barbaraati 16 barbaraatiin qabamtee mallee saazii faawuliin hojjetamtee jirti.
Zalaalam faawulii irratti hojjetee Zoolaan kubbaa baasuudhaaf bareedaar zuumii jechaa jiranii. Baay'ee Zoolaan kubbaa faawulii harkatee karaa keessatti hidhuudhaaf tattaafiree jira. Egaa taphni akkuma itti fufetti jira ammas kilabni Barbaraa kubbaa dabruudhaaf tattaafiree jira. Baddaan 6 quxurii Barbaraa tokko irratti faawulii hojjetee faawulii ijoolleen kilabni Barbaraa faawulii harkatanii jiranii. Taphni akkuma gaggeeffametti itti fufee jira. Amma garuu faawulii 6 quxurii Barbaraa irratti hojjetame. 6 quxurii Barbaraa lafa rafee ka'ee jira ammaan tana. Daanyaan faawulii kanneefii jira. Egaa daanyaan Tuujii dubbisaa jira. Naamusee duraachi kanneefii jira. Kilabni Barbaraa ammaas tapha eegalchisanii karaa keessatti dhee kubbaan inni dhee qaxxituma 6 quxurii Harootiin Barrenyaan taffee Barrenyaan Haroo kubbaan silaa Barrenyaan taffee karaa alaa baatee jirti. Mallee kubbaan karaa alaa silaa taphaatu karaa keessatti gad deebitee jirti. Tuujii gabbisaa kubbaa. Tuujii baddaan kubbaa karaa keessatti gadhee. Egaa Museen kubbaa lafa qabate Saazii Musee biramaas Saazii dabruudhaaf xiratii godhaa jira. Saazii silaa qaqqabatee karaa gooliitti naqu Barrenyaan qallaalumatti kubbaa tana qabatee jira. Kubbaan ammaas Musee kubbaa harkatee Musee dabruudhaaf tattaafirra jira. Taphataan barbaadu jira kubbaa qabatee. Taphattootaan barbaadu jira. Orjiin Saazii kubbaa Naachoo kubbaa Orjiin ammaas karaa keessatti gad deebitee jirti. Amaanu'eel kubbaa dabruudhaaf tattaafirra jira. Abdullahi Zaadee kubbaa dabre Saazii Abdullahi Zaadee mallee kubbaa dabre kubbaa Abdullahi Zaadee ajaa'ibaa kana dhee Barrenyaan ammallee qabatee jira. Taphataan Haroo jechuudha. Duraa kan naqe isa Abdullahi Ziyaadeeti ammas Mokorii ajaa'ibaa tana godhee jira. Kubbaan faawulii taatee qabamtee jirti meedaa irratti. Egaa tapha kana Haroon ni injifatti naaf fakkaatti akkuma ilaalutti deeggartoonni Harootis hedduu miila isaanii agarsiifachaa jiranii. Taphni akkuma itti fufetti jira. Ammas Musee Saazii Musee jala kubbaan baddee 7 quxuriin Barbaraa tokko kubbaa karaa olii deemu jira. Egaa Orjiin ammallee kubbaa karaa keessatti faawulii kilabni Barbaraa faawulii harkatee taphattoonni 2 miidhamanii meedaa keessa ciisaa jiranii. Daanyaan tapha dhaabsisee taphattoota dubbisaa jira. Egaa faawulii tana qallaalumatti irratti hojjetamte giccitii na fakkaatti faawuliin tun akka laalutti. Guys akka laalaa jirtanitti ijoolleen Haroo jechuudha. Taphaanillee caaltee argamtee jirti. Karaa gooliitti kubbaa qayyaramuu dadhabdee malee amma taphni iraftii booda eegalee Abdullahi Zaadee goolii takka mokoratee Barrenyaan qallaalumatti dura qabee jira. Egaa tapha kana ijoolleen Haroo jechuudha kubbaa lafa qabdee taphachuudhaaf xiratii godhaa turte. Ammas akkasuma iraftii booda akka jootti ijoolleen Haroo kubbuma lafa qabdee taphachuudhaaf xiratii godhaa jirti. Egaa ijoolleen Haroo jechuudha deggaafiin Haroon baanan tana wallaalina Haroon baanan tana wallaalina jechaa jirti. Kubbaan inni dhawee qaxxituma Barrenyaan Haroo qabatee jira. Karaa dhoodhaaf karaa keessaa gaffiigaa jira. Kubbaa ammallee Barrenyaan Haroo gadhiisee baddaa bira Tuujii baddaa bira Saaziin taphachuudhaaf karaa keessatti deemu jira. Amma Saaziin taphataan barbaaduudhaaf karaa duubaa deebisee Tuujii baddaa bira. Tuujii baddaa karaa keessatti Tuujii baddaa karaa keessaa. Tuujiin ammallee Zalaalam kubbaa tana silaa ka Zalaalam qabaatu duraa gabaabbattee jirti. Saazii 17 Haroo bira Saaziin ammas Abdullahi Zaadee bira Zalaalam dabre
Offside dura taatee jirti jechuudha. Kubbaa kana silaa Zalaalam naqee jira garuu offside dura taatee jirti. Kubbaa kana Maameen Masmar Daanyaa dubbisaa jira. Egaa taphni akkuma itti fufetti jira Maammadeen daanyooti dubbisee akkamitti kubbaan tun offside taate jechaa ni jira. Egaa taphni ammas akkuma itti fufetti jira. Musee sabaa qotoriin kubbaan haroo barbaraan kilamni barbaraa ijji harkatee jira. Egaa Maammadeen aratanya daanyaa dubbisuudhaan biicaa daanyaan hanneefii jira. Haaluf dhuftanii kubbaa laalaa deemaa tiimiin balleessinaa garuu haasawaan. Egaa ijoolleen taphni ammaas akkuma itti fufetti jira. Maammadeen bicaa takka harkatee jira waan booliin sila Zalaalam naqee maaliif booliin kan offside taate jechuudhaan Masmar Daanyaa dubbisee Maammadeen bicaa harkatee jira. Inni Zalaalam kubbaa Zalaalam harkatu karaa Museedhaan harkamtee ammaas bareenyaan qaqqatuma kubbaa qabatee jira. Taphni akkuma itti fufetti jira. Egaa saazii dabruudhaaf tattaaffii godhaa jira. Saazii dabree saaziin keessa jibee kubbaa saazii dabree isaa sabaa qotoriin duraa balleessee jira. Zalaalam dabruudhaaf tattaaffii godhu jira. Kubbaan karaa ijji duraa deemtee jira. Kubbaa Zalaalam Zalaalam ijji baasuudhaaf Ali Zalaalam Zalaalam baasee karaa ijji duraa ijji harkatanii ijoolleen haroo ijji kanneefi jechuudha. Zalaalam kubbaa duraa bukkee karaa alaa baatee jirti. Bareenyaan barbaraa eegalchisuudhaaf tattaaffii jira. Ammas qotoriin barbaraa karaa keessatti dhee kubbaan inni dhee qaxxituma Museedhaan qabamtee karaa keessatti gad deebite mallee Zolaan kubbaa taphataadhaan barbaadu jira. Museen dabre kubbaa Museen dabre karaa meedaa walakkaatti duraa gad deebite ammallee sabaa qotoriin barbaraa tokko kubbaa qabatee fiiguu jiraani ammallee haraa qotoriin tuujii baddaadhaan qaxxituma kubbaan qabamtee karaa masmara bitaachaa irratti dhoomtee jirti. Kubbaa sila qabatu jechuudha. Ammas kubbaan karaa alaa baatee jirti. Egaa taphni kun akkuma itti fufetti jira. Kilamni barbaraa kornaa harkatanii kornaa baasuudhaaf tattaaffii jiran. Kilamni barbaraa kornaa baasuudhaaf tattaaffii jira. Kilamni barbaraa eegalee kubbaan inni harkate egaa tuujii baddaan kubbaa lafatti qabee ni taphadha jechuudhaan duraa baddee ammas 6 qotiriin barbaraa tokko kubbaa hedduu kubbaan silaa inni qabatee karaa bitaachaatiin ol fiigaa jiruun orjiin duraa qabee faawulii hojjisiisee jira. Ammaan kubbaa eegalee 17 qotiriin dabarse ammas kubbaan Abdulazade kubbaa qabatee jira. Abdulazade dabree tattaaffii jira. Kubbaa silaa Abdulazade kubbaa karaa alaa duraa baatee jirti.
kubbaan karaa alaa biraa baatee jirti. Kubbaa ajaa'ibaa kan argatee Abdullahi Ziyaadii jechuudha. Innis kubbaa kilabii Barbaraa eegalee loolaaf karaa keessatti tattaaffii sabaa qotariin kubbaan Museedhaa harka jirti. Museen taphataadhaan barbaadu jira. Zolaan kubbaa dabre. Kubbaa Zolaan dabre. Malee taphataadhaan barbaadu jira dabruudhaaf. Masazii. Saazii karaa badanyaatiin daakee lalleessi kubbaa Zalaalam saazii bira cidhee saaziin barranyaa irratti dhiyee kubbaan karaa alaa duraa baatee jirti. Barranyaan kubbaa eegaluudhaaf tattaaffiirra jira. Ammas barranyaan kubbaa eegalee olii quxurii Barbaraa kubbaa eegalchise karaa keessatti dhiyee eegaa kubbaan inni dhiyee Ana Manuel Zola. Zolaan kubbaa ajaa'ibaa tana dabarsee Museef kanneen Museen kubbaa kairaa keessaatiin dhaajee kornaa duraa taatee jirti. Kubbaan ijji duraa taatee jirti dhiifamaa hojii. Haroon ijji harkattee ijji baasuudhaaf tattaaffiirra jirti. Egaa kubbaa isaan ijji harkatanii karaa keessatti gaddaan kubbaan malee kubbaan Abdullahi Ziyaadii harka jirti. Kubbaan orjiin dabarsuudhaaf turachii godhaa jira. Haroon faawulii harkattee jirti. Faawulii qallaalirti kilaba Barbaraa irratti eegalame jechuudha. Ammas orjiin barranyaa dubbisee kubbaa tana karaa keessatti dhoodhaaf tattaaffii godhaa jira. Karaa keessatti kubbaan inni deeqattuma isaa sabaa qoturiidhaan malee Museen kubbaa qabate. Museen kubbaan inni faawulii irratti hojjetame kubbaan karaa alaa baatee jirti. Kornaa taatee jirti. Ulleen haroo Zalaalam kornaa baasuudhaaf karaa kornaachi fiigaa jira. Ajaa'ibaa naqatee jira saazii goolii ajaa'ibaa naqatee jira kubbaa ijoolleen haroo 2-2tti taphni gaggeeffamaa jira. Taphni akka ajaa'ibaatti ijoollee harootiin ammallee caalamee argamee jira. Kubbaa kana nama naqee fi kan naqees ni beekanii taphataan jabaan jechuudha. Saazii tuma kubbaa kana karaa keessatti gadhee 2-2 godhee jira. Haroo egaa deggaafiin haroo milqanyaa Sinjaanii haala kanaan ibsachaa jiran ijoolleen haroo deggaafiin jechuudha. Akkuma agartanitti taphni kun 2-2 deggaa daanyaan taphee eegaluudhaaf tattaaffiirra jira. Egaa ijoolleen kilaba Barbaraa jechuudha yoo tapha kana achaa baate biddibii keessa lammaffaa taate karaa xiloomaalaaf ni dabarti jechuudha. Tapha kana dirqama haroodhaaf naxibii waan isii barbaachisuuf ijoollee haroo kubbaa tana lafa qabdee taphatu jirti. Egaa ijoolleen kilaba Barbaraa hin taphannu tapha kana guulaalaa irra deebi'aa guulaalaa jechuu jirti. 2-2 ta'anii jiran Joon qayyaramee karaa meedaa seenuudhaaf tattaaffiirra jira. Taphataan jidduu jechuudha. Olee quxurii uffatee karaa meedaa walakkaatti seenuudhaaf tattaaffii godhaa jira. Sabaa quxuriin koachii kilaba Barbaraatiin waan sagalee itti baaseef bicaa kennuudhaaf tapha dhaabsisee jira. Akkuma agartanitti tapha kana haroon naxibii waan isii barbaachisuuf naxibii qoodattee jirti. Takkaaf 2-2tti jechuudha. Taphni kun kan gaggeeffamaa jiru. Naxibiin dirqama ijoollee harootiif dirqama. Naxibii tana yoo arganne nuti qabxii 7 lammaffaa taanee biddibii keessa ni baana. Ijoolleen haroo haala kanaan walitti qabamtee
gammachuu isiitiif daggaafoonnis akkuma agartanitti gammachuu isaanii haala kanaan ibsachuu jirani. Nuti dirqama achaa bootu nu barbaachisa waan goolii irra qabnuuf kilaba kanarra. Egaa daanyaan kochii dhaaf biicaa kannee jira. Taphni dhaabbatee jira. Ijoolleen haroo daggaafiin haroo jechuudha. Haroo teenyaa haroo teenyaa haroo teenyaa jaanii hedduu daggaafii hedduu caffaraa jiranii. Akkuma agartanitti ijoolleen haroo walitti qabamtee gorsa walii godhaa jiranii. Deeqaa 70 irra geenyee jirra. Taphni kun yoo haala kanaan 2-2 kadhumu taate ijoolleen haroo lammaffaa taate ni dabarti. Yoo ammoo ijoolleen haroo kan injifattu taate qabxii tana yaada malee gooliidhaan lammaffaa taane ni xumurraa jechuudha tapha middibii keessaa kana. Akkuma agartanitti taphni akkuma itti fufetti jira. Amma daanyaan masma kochii kilaba barbaraatiif bicaa kanneefii jira. Maaliif gooliin tun akkanatti karaa alaabaatee jirti? Maaliif gool taatii yaaniti? Egaa tapha dhaabanii isaanis rabsha jiranii. Daanyaan taphee galchisuuf karaa meedaa walakkaatti gad deemu jira ammaan tana. Amma akkaan laalutti Abdullahi Ziyaadee goolii lama naqu malee meedaa tanarraa hin deemu na fakkaata. Goolii isaatu nu oofee na fakkaata. Taphataan jabaan nuti qabnu taphataan urjii jechuudha. Kan maqaa haroo kana kilaba naannolee shaampiyoonii keessa naqee asiin caafame na fakkaata. Akkuma agartanitti taphni eegaluudhaaf taphattoonni karaa meedaa walakkaa seenanii jiranii. Egaa daggaafiin harootis egaa 2-2 ta'an booda daggaafiin hedduu kaatee caffaraa jirti, gammachuu garsiifachaa jiranii. Kubbaan ijjii baatee jirti. Ijoollee haroo ijjii baafachuudhaaf amma battuu ijjii babbaan ijjii baasuudhaaf tattaaffiirra jira. Urjiin kubbaa karaa meedaa walakkaatti gadhee malli Zalaalameen kubbaan qabamtee jirti. Zalaalam dhoodhaaf xirachii godhu jira. Zalaalam dhoodhaaf xirachii godhee kubbaan Abdullahi Ziyaadee biratti. Urjiin kubbaan amma Zalaalam Saaziin qabatee karaa alaatti duraa baatee jirti. Ijoolleen yeroo kubbaa qabannaa qaxxitu karaa marabaatti kubbaa dhoodhaaf xirachii godhaa jiranii. Muskotiriin dararaa tokko kubbaa eegalee kubbaa Museedhaan gad deebitee Musee taphataa haroo Maas Tujii Baddaan kubbaan inni dhee karaa ijjii duraa baatee jirti. Taphata if cinaa dhabuudhaaf Tujiin ijjii baasise. Egaa tapha kana 2-2tti taphni gaggeeffamaa jira. Ijoolleen haroo 2 ijoollee kilaba barbaraatis 2 jechuudha. Ijoolleen kilaba barbaraa amma ijjii baafachuudhaaf karaa masmara mirgaarra jiranii. Amma ijjii eegalchiisan har'a qoxoriin barbaraa tokko kubbaa dhoodhaaf xirachii godhaa jira. Dabruudhaaf taphattoota 2 jiru. Urjiin kubbaa qallaalumatti qabatee ammas karaa meedaa walakkaa Saaziin Abdullahi jira. Kubbaa Abdullahi Ziyaadee biratti as dabree qaxxituma duraa baddee 16 quxuriin kubbaa silaa inni dhahee naqu barreenyaan harkaan keessaa baasee karaa alaatti dabre. Ammas ijoolleen kilaba barbaraa kuni naquudhaaf xirachii godhaa jiran. Egaa ijjii baasuudhaaf ijoolleen kilaba kornaa baasuudhaan fakkaatti. Kornaa baasuudhaaf ijoolleen barbaraa jechuudha dhaabbatanii jiranii. Saaziin miidhamee meedaa keessa rafaa jira. Gudaatiin irratti gaggeeffamte jechuudha. Daanyaan tapha dhaabee jira. Siddis quxuriin barbaraa tokko kubbaa eegaluudhaaf karaa kornaa saniin xirachii godhaa jira. Egaa akkuma dhageessanitti ijoolleen harootis haroo jechaa jiranii. Kubbaan tun kornaadha. Kornaa dhoodhaaf jetti lamni barbaraa bakka kornaatti taphataan siddis quxurii tokko argamee jira. Saaziin karaa meedaa alaa daanyaan baasee jira. Waan miidhameef miidhama sana osoo hin ta'in ni seenta. Deeqaa muraasa booda jechuudha ni beektanii.
karaa alaatti gabbaasee jira Saaziin. Egaa 6 quxuriin barbaraa tokko kubbaa dhoodhaaf xiratii godhaa jira. Kubbaan inni dhawee Zalaalamiin Zalaalam irratti faawuliin hojjetamtee jirti. Haroo faawulii harkattee karaa keessatti deddeebistee jirti. Joon qayyarame seenuudhaaf bakka iddoo qayyarama irratti argamee jira. Egaa taphataan jabaan jechuudha. Taphataan Haroo ulee quxurii Joon masmara jidduudha kan taphatu. Egaa Saazii Zalaalam Musee nama sana quxurii bira. Ijoolleen Haroo taphayyuu lafatti qabattee haala ajaa'ibaan injifachuu dandeesse akka ilaalutti. Egaa kubbaan Musee harka jirti. Sabaa quxuriin barbaraa tokko Zoolaa darbuudhaaf tattaaffii godhaa jira. Zoolaa ammas inni quxurii irratti kubbaan gad deebitee jirti. Ammas Museen qurxaa qaxxituma kubbaa karaa meedaa walakkaatti. Kubbaa Amaanuel Dhee karaa walakkaatti gad deebisee. Tujii baddaa Abdullaa Ziyaadee bira. Abdullaa Ziyaadee kubbaa dabree jira. Kubbaa qabatee jira Abdullaa Ziyaadee. Kubbaa qaxxitaa Abdullaa Ziyaadee goolii ajaa'ibaa kana naqatee jira. Taphataan urjii Haroo jechuudha. Qaxxitaa kubbaa naqatee jira. Akkaan isin jetti taphataan urjii Abdullaa qaxxituma goolii ajaa'ibaa kana naqatee jira. Kubbaa Haroon 3-2 injifachuu jirti. Guys akkam jettan mee maal jettan tapha kanarratti? Taphataan jabaa Abdullaa Ziyaadee kubbaa lafa qabatee haala bareedaadhaan karaa goolitti qayyaree jira. Taphataan jabaan urjii jechuudha. Abdullaa Ziyaadee goolii ajaa'ibaa kana masmaraan naqatee jira. Haroon 2 fi barbaraan 2 Haroon 3-2 Haroon injifachaa jirti. Taphataan jabaan nuti qabnu taphataan urjii jechuudha. Goolii isaa ajaa'ibaa goolii lammadaa bareechee naqatee jira. Egaa taphnis akkuma itti fufeetti jira. Ammas daqiiqaa 80 irra geenyee jira. Egaa urjiin kubbaa dabarsee Zalaalam bira. Zalaalam karaa keessatti hin dhaajee balleessee kubbaa karaa quxuriin ammas kubbaa sabaattiin dabarsuudhaaf tattaaffiirra jira. Kubbaan inni balleessee Tujii Baddaa bira. Egaa Baddaan ijji irratti hojjetee ijji baatee jirti. Egaa akka ajaa'ibaatti taphataan jabaan Joon karaa meedaa qayyaramee seenuudhaaf tattaaffii godha. Akka agartanitti taphataan asir quxurii Saazii qayyaramee jira. Saazii qayyaree Joo karaa meedaa naquudhaaf tattaaffiirra jira. Egaa Saaziin meedaa raabee Joon karaa meedaa seenee jira. Joon seenee Tujii Baddaan ijji baasuudhaaf tattaaffiirra jira. Taphni ammas akkuma itti fufeetti jira. Sabaa quxurii barbaraatiin kubbaan karaa alaabaatii jirti. Ammas ijoolleen Haroo kubbaa harkattee jirti. Ijji baasuudhaaf dhadhaabachaa jira Tujii Baddaa faana. Tujii Baddaan amma kubbaa Musee biraas darbee Musee ammas Tujii Baddaan karaa keessatti hidhee Abdullaa Ziyaadee kubbaa jala fiiguu jira qabachuudhaaf. Kubbaan silaa inni qabatu karaa alaabaatii jirti. Egaa daanyaan afuufee daqiiqaa muraasa bishaan dhuguudhaaf dhaabbatu jira. Tapha kana egaa akka itti ilaalu jirrutti walumaan ilaalu jirra. Taphataan keenya urjiin jechuudha. Taphataan jabaan Abdullaa Ziyaadee goolii ajaa'ibaa kana naqatee jira. Egaa taphataan urjii Abdullaa Ziyaadee akkuma agartanitti taphataan jabaan jechuudha. Bishaan dhuguudhaaf. Egaa taphataan keenya jabaan goolii 2 ajaa'ibaa kana karaa masmaraatti qayyaree jira. Karaa goolitti qayyaree jira. Daanyaan tapha kana bishaan dhuguudhaaf irratti kanneefi jira. Taphataan
taphni itti fufee jira. Egaa taphni ammas akkuma itti fufeetti jira. Namni barbaraa karaa keessatti as dhee Ambaachoon kubbaan gad deebite Zalaalam bira. Zalaalam kubbaa lafa qabee taphachuudhaaf xiratii godhaa jira. Zalaalam kubbaa inni sila harkatee karaa faawuliin irratti hojjetamtee Museen kubbaa eegaluudhaaf tattaafirra jira. Egaa Haroon naxibii sadii tapha kanarratti harkachuuf deemti na fakkaate akkuma ilaalutti 3-2 injifachuu jirti. Yoo naxibii tana harkattee Haroon lamaffaa taatee naxibii keessaa kubbaan ammallee asirraa 6 kilaba barbaraa irra jirti. Kubbaan inni dabarsee amma Zalaalam kubbaa karaa miidhaa walakkaatti dhee kubbaan inni dhee Amaanoo inni karaa Abdullahi Zaydee bira. Abdullahi Zaydee kubbaa qaalumatti lafa gabbise Joon Dabree Orjiin Joon ammallee kubbaa harkatee jira. Joon kubbaan lafatti hin qabbanese jechuudhaan kubbaan karaa Orjiin kubbaa silaa Abdullahi Zaydee Dabroo dura balleessanii jiranii. Kubbaa tana gaa silaanuma dabra ture faawulii Orjiin hojjetee jira. Egaa taphni kun 3-2 Haroon injifachuu jirti. Taphni ammas akkuma itti fufeetti jira. Sabaa quturiin barbaraa tokko kubbaa ammallee lafatti qabee taphachuu jira. Ammas 40 quturii kilaba barbaraa kubbaa karaa miidhaa walakkaatti muree Tuujii Baddaan kubbaa gad deebisee. Kubbaa Tuujii Baddaan gad deebisee Abdullahi Zaydee bira. Abdullahi Zaydee kubbaa silaa inni Zalaalam kubbaan silaa inni qabatu faawulii irratti hojjetee kubbaan ammallee kilabni barbaraa kubbaa eegaluudhaaf faawuliin irratti hojjetamtee eegaluudhaaf tattaaffiirra jiranii. Egaa taphattoota 3 qayyaruudhaaf kilabni barbaraa lafaa kaasanii qaamoo oolfachaa jiranii. Ammas kubbaan sabaa quturii Haroo kubbaan ammallee kilaba barbaraatiin kubbaan karaa alaa duraa baasee jirti. Baddaan dhaqee shattattee jala seenuudhaaf kubbaa karaa alaatti duraa baasee jira. Ejji ijoolleen kilaba